يون دفن مو تجولة تناس ولد دي بفتة إدو تيسو بحر قبيسة قبي تمره فوسي سورتي تركان في فرجو قفا يا ميجنين سيقول يكون عرّا بورو إفتام بويا سدين كان خيزتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا في كبجمتوتا خينيا أكم نجيا فيا جرتني ولمانو بجيراني الران تنا منا يادو تيركمنا مه يادو سلام تجارب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في هردفتوتا channel كينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجلا يا. نما أفرينا ستير كمنا أنك سمعت دابدي سيني. نمني أفرن نتي ولينا ستير كمنو يا دو سبا. أبو ريان جورا. ريان إسا بحر إللي. نو أفرن كنا تو أسي أركم. جولة لمان دبرا فتيا بريجراني. أكيد الرئتما ولينا كرا خانة أسلوفنا جولة فتيا بريجراني كي. أكاسيغا والله دعائي اللي الدكتور جرتاني بولتي يا دوكمانو إبدت إسين إبدة نتينما كأمانة ستي أركمنه تاخد النوس خدنه يا دونيس خانتاي جنة هذا منا إسا بيارا نما مكانة تدينه دبيزا بيار تندينه منا ربا جرتي بالبلاني سي دبيزا خدا جاجرة واني خدا النوف ويا دونيس رافو دبيتي متي بقعد أمو هذا المانيرا نمني كلا فتناه هذا ilmaan kanaati arra odoo ilmaan kana qabaachuu baatte odoo kana qabaachuu baatte dubara babbareedaa san odoo qabaachuu baatte dantaa isiitii jennee itti dhiifna garuu arra odoo yaaddoon dantaa isiitii jala deemtanii naan barbaadinaa jee illee onoola ummaa jaa arqaamee daawwattoota qeesha itti bilbilu jira haadha ilmoo tanaa akkitti ala dhiisan nu ibdeetuma jala deemu jirra du'aayi teessanillee rabbi haa qeebaluu komentii teessanillee numa garti namoota rabbiin kadhachuu jiru jira mana keetii galii ilmaan kee keessa galii jaanii warri komentii barreessu jirtan hundi galatoomaadha du'aayi teessanillee rabbi haa qeebalu hedduu garaa jabaattee waan akkana isii garaa jabeessin beeku ammoo kanarratti akka baaritti waan takka murteesseetiin dhufeenarra isinilleen natti naarina narra laalina waan namni godhu akka obboleessa tokkootti hunda godhuttiin jira wanni narraa hin jiru isii gorsuu irratti itti dhaqee dubbisuu irratti isii bira kutee ganda arabaa galgalaa ganama bilbila furadhee yaaddoon naa kannee dubbisee boodarra isiinis bilbilumaa na jalaa kaasuu diddee ganda arabaatis bilbila na jalaa kaasuu didde ammoo duuba sangootee bahar maal godhuu deemtaa yoo ka'ettan taate takka biichi jirru tun biyya namaati mana kana kurfaa meeqa keessa ulaa meeqa keessa kophaa gala yaaddoon ilmaan saatii waliin kiraan baatiin irra deemti kaarabaan ifaan irra deema bishaan irra deema masruufni ilmoo akkasi guyyaadhaan baatii madrasaan ijoollee maallaqaan ijoolleen madrasaa baratti kun hundi illaa iddoon abbaa keenyaa tarra jirtu namuu baatiin daleyneetuma finnee waan kana hunda cufnee wal jiraachisaa jirra ilmaan keenyaas jiraachisu jirra yaaddoon mana galee dalagaa isaa dhiisee taa'u jira dalagaa guyyaa sadii irratti kannanii fi bakka dalagaati bikinni dalagu baankii dalagaa guyyaa kaan nama fidatan dalagaa tana barbaadu wulii baati sadii afur dalagaa biraat akkasii argachuudhaaf feesisa hayyee jireenyi fuula dura ijoolluma isaa tanaa wakkam godha isiin kanallee laaltee galuu dittee ni beeyti haalataa biyya kanaa ammoo kanarraan akka baharitti isinillee natti naarinaadha maal godhuu deemaa bahar yoo jettan wanni godhuu deemu sa'aada manuma kee katti gali jennee kadhachuu jiru ilmaanuma kee biratti gali ilmaan kee keessa taa'adhu jennee kadhannee si dadhabne kana keessa intala akka teetii fidee kaayuu deema bahar kuno na cinaalee jirti yaaddoo fuusisuufiin deeman fuusisuun har'allee miti guyyaa lama sadiin sii qaba arrataak bor iftaan guyyaa sadeen kana keessatti yoo ati mana keetitti ilmaan kee keessatti hin deebine bahar yaaddoo akka fuusisu murteessi amanii beeki maaliif jennaan fuudhee ilmaan keessatti akka kaayate ilmaan isaa tajaajiltuu fi
gabbee dalagatee akka namaatti mana isaa dandeechuu qaba. Kanarratti niin galcha jee ilmaan kiyya khalaas akkanatti jiraachisuu hin danda'u haadha abbaa kiyya biratti hin galchaa jee hin galchituu ijoollee kiyya bilbilaan yoo ati fi ijoolleen hin galcheette arabaan si tumsiisaa. Ilmaan kunuu ilmaan kasaatii mitii jeetiin araba sibbitee si tumsiisaa. Jette haya duuba qixaannee akkanaa maali mana keessa taa'ee ijoollee bira akkitti namni jiraachuu danda'u daawwattoota keenya mee isinillee yoo yaadni kiyya dogoggora ta'e bahar dogoggora wanni adeemtu san jaa. Kanarraa immoo kam ta'uu qaba fuudhee ilmaan keessa kaa'ee ka ilmaan tajaajiltuuf jiraachuu qabdi. Inni karaa dalagaa deemee akka namaatti mana isaa dandeechuu qaba. Kun ani yaada baharii kanarratti mee yaaddoollee xiqqisoo waan jiru isinii naa jiru yaaddoo. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya wanni nin jedhu kanuma dhugaan jirtus tanuma baaruu haasa'ee fixee wanni kana caalaa haasa'uun jiru dhugaadha. Arabaan si tumsiisaa mootummaadhaan dubbii tana geessaa jettee beektee kaleessatti illee ture. Kanaafuu mootummaa silaa dhaquu baattee ijoollee isii keessatti dhuftee deebi'attee irra wayyaa ture. Bareeda. Maaliif amma silaa ijoollee isii keessatti deebitee anaaf isii waluun dubbisin. Isiinis ijoollee isii keessaa ta'isu anis amma mana kutaa 3 galaa miti. Kutaa tokko naa galaa kutaa lamaan qabatanii silaa galanii bareeda ture. Maaliif ammoo ijoollee dhiisee deemuu ani hin deemu. YouTube isin dhiisu ijoollee dhiisee hin deeman. Kuni ilmaan firra abbummaan fedhee oka ijoollee ta'e dhiisii deemtu hin jiru. YouTube sammaas YouTube bultiin diigu dhiisi namni jiru hin jiru. Seerillee hin jiru. Hin jiru. Ammoo isin waan kana guutuu seera barsiiseetiin akka ijoollee biyyatti hin galchine godhaa jette ni dandeessi moo tan? Sanni dandeessee. Maaliif namni tokko jaalalaani kabajaadhaan ilmaan wajji galfata. Ilmaan waliin galfata biyya namaa keessa. Abbaa malee hayyamaadhaatiin alatti ilmaan biyya tana keessaa bahuu hin danda'u. Akkasitti mootummaan dhaqaa jette mootummaa yoo deeytees mootummaan ijoollee tana galchuu hin dandeessu naan jaa malee waan godhuun qabu. Galchii abbaadhaa namni yoo hin jiru. Ati amma galatoomii taniin fuudhee ganaa fidde itti haasuu itti miree waa hunda namaa waa hunda si beekti nama si beeku itti dubbadheetiin jira akkan tala Oromoo tokkatti anaaf qabaa fuudhatte. Kalaas tamam rakkoon hin jiru. Anaaf qabaafi yoo isiin ka dhugumaan mana sii keessaa ilmaan keessaa akkasitti deemtee galuu diddu taate waan ati jettee ati qobboleessa kiyyaatti waan ati ilaaltee murteessite ani naaf taa'ettee isin. Kalaas ijoollee tanaa jabeessinaan ijoollee narraa miidhuu baannaan ammoo beekadhu wanni inni kara dura fuudhuu jibbu jiruuf beektaa. Ayyadaa tun ijoollee niitii ayyadaa akkuma beekamu biyyattiin argee akka ollaa keenyatti. Ayyadaan takka haati irraa duuteeti. Ayyadaan ijoollee guddisuu jalqabde akka isiin godhaa turte ijoollee sanii akka addaa godhaa turte namittiin suni. Ammoo sanumarraa ka'eetiin ani yoo isiin tun achiin hafte ijoollee tana irratti fuudhee ayyadaa itti uumuu jeeti duraan sammuu xiyya keessaa illee over godhee amma immoo eegatti nama beektu tokko namaan beeku namaan itti gaafatama qabu namaan beeku namaan itti gaafatama qabu rakkoon tokko yoo dhufte alaafinna taanaaf akkasii waan naan taane anis siif jee onnan juu beeke fakkeenya ayyadaa yoo ta'e anis ayyadaa hin fadhu maaliif ilmaan kiyyaaf hin jaalata wal dhabammoo ilmi namaati tokkoo miti sanumaafuu akkuma yaaddoon isin ibsatti nutillee jechuun waan inni jeeqan hanga saada dubbifnu keessatti saada kutaa 3 galtan sadeen irraa yaaddoo yoo maqaa sidhee nutti gaafatama fudhata ati immoo mana keetti gali ilmaan kee keessa jiraadhu hanga yoo walii galtanitti yaaddoon maqaa sidhooyinaan itti gaafatama anaatu fudhataa inninis kutaa isaa keessa taa'ee hojii isaa bobbaatee akka isin danda'u jeetillee kana hunda dura qabee karatti dadhabee waan goonu kana asirratti waan tokkoon irraanfadhe wanti irraanfadhe akkuma beekamu isiin tuni hiriyaa kiyya tokkootu qalabatii itti kaatee ture ililli itti jechuudha duuba akkam jeetii nama dhiisee jira wal dhiisanii jira yoo wal dhiisan kalaas bilbileetiin isa gaafadhu gaafadhu ammaa mitii ture turtuu wal dhiisanii kalaas amma booda eega qalabatii itti godhate feesituun amata kalaas galgala gaafadheeti gaafadhu ani waan hin taane hin dalagu akkuma ati naa saahibaa naa obboleessaatti inninis naa saahiba naa obboleessa inumaa isaatu sirra natti asaanaa'u naa inni ganda takkaa waliinuu dhufne akka biyyaatti illee gandaa waliin dhufne ganda takka odoo qalabatiin saarra jiraatte annama waan kanaan si wanna juu miti
Kalaas sunis rakkoon qabu isa gaafadheetiin yoo inni immoo lakkii an osoo ran jaaladhuuti takkaa'uu na dhiiftee inni hojii daangaa jira. Dhuga. Yoo inni immoo karaa sunis dhaabeetiin jira. Anaafis harka wal keessa harka fixannee jirra yoo inni jee rakkoon hin jiru. San isa gaafadhu irraa qulqulleeffadhu. Anillee gaafadheetiin jira. Hedduu walitti dhiyaanna hedduu na hojii haasawa. Akkasitti isiillee odeeffadhe isaanuma kana hedduutti illee nagayaa buusuuf walitti deebisu hedduu yaade gama lachuu fadhinnaadhaan akkuma dubbatanii dhiisanii san isarraati qulqulleeffadhu. Akkasiin jaa daawwattoota keenya du'aayii nuuf godhaadhaa haadha manaa rabbi manatti haa deebisu ja'a. Oguun akkana joogaa du'aayii ittuma jirtanii irraanfatinaa hin dagatinaa jechumaaf jenna. Wallaahi nu caala rakkattanii du'aayii godhu jirtanii tokko tokkoo keessanitti koomentii teessan. Ni garra haysi YouTube yaaddoo irratti barreessu jirtanii yaa rabbi ummatuma kana acha daawwattootuma keenya akkanatti du'aayii godhu jiru kana acha yaa rabbi adalmaanii mana deebisi jechaa jirra nuti illeeni nu caala isiniitu cinqamu jira akkasiin isiniin jaa rabbi haadha manaa manatti haa deebisu haadha ilmaan kanaati haadha ilmaan kanaa hara geessinu nuti isin qabnu ammoo gaa eega didamte yoo didamte booda baadilamuu biraa dhufa. Ilmaan galfachuu yoo hin dandeenye dalagatta yoo hin dandeenye halliin furmaanni jiru kabiraan jiru fuudhee dirqama ilmaan isaa keessa kaayee ifii deemee itti carraaqqachuu murteen tana akkasii xumura irratti sa'aada obboleettii teenyaaf ammallee waamichaan godhaa sa'aada yoo booda baaru waan kana godhe jettee anatti illee aaruuf teeyse natti illee zannii baduu teeyse annama mana kee masaanuu sii fiduu fadhuu miti. Nama ilmaan keetiif ayyadaa fiduu fadhuu miti. Odoo atummaan ilmaan kee keessa jiraattee natti tola. Garuu immoo rakkoo yaaddoo rakkooticha. Waan hin godhu dhabaafiin kana godhuu deema. Ammallee waamichaan sii godhaa ilmaan kee keessa hoottu. Yoo ati ilmaan kee keessa dhufte wanni niin dubbadde kun ni hafa. Yoo ati dhufuu baatte wanni kun hojiirra akka oolu na amani. Dhibbaa dhibbatti niin godhaami niin godha. Ati dhufnaan haala osaalan. Fakkeenyaaf mucaan kun as jira. Amma zaatanatti. Ijoolleen shamarranii lamaan Fatihaa bira jirti. Bikkiin hangalu bakka biraati. Bikkee yaaddoo hangalu addaa fagoo. Aya. Ijoollummaan tunu amma ilmaan kun nussa'a takkaafillee daqiiqa 20 hanga madarasaa dhaqan malee addaa ba'uun fadhan. Dirqamee dhimma kun kan yaaddoo bira mana jiru. Kun amma nama biraa amma yaaddoo jiraa usa malee akkanaa jeen ayyamu. Ni ijoolleen lamaan ibbeeytu immoo Fatihaa bira jirti. Sunummaanuu Fatihaadhaan nuti ummaa teenyaas jireenyee dhufne mee ummaa teenyaas jireettee nu fidde ummaan teenya mee nuti baabaa keenya biratti deebuun feenu ummaa teenya bira nu geessii akkana jechaanii jirti. Tanarraa ijoolleen ta'e ammaa'uu addaa baatee taan kun Fatihaa bira taan as jirti. Hoottuu ilmaan kee keessa taa'adhu. Yoo yaaddoon si dubbate itti gaafatama nuuf fudhata. Yoon dhufne immoo tajoollee tanaas walitti deebiftee idduu teessu bahar qopheessee qophii xumuree fuusisuu irratti tarkaanfii fudhachuu qofa. Yaamichiniin sii godhe kun har'a boru iftaan guyyaa sadeen kana keessatti yoo ati mana kee hin dhufne guyyaan afraffaa guyyaa yaaddoon itti fuudhu. Ankanaan siin ja'a natti naarini zannii natti hin badini dantaa ilmaan keetiitii fi kaniin kana juu feetummoo booda galtee ilmaan kee keessaa isii sana ari'achuu dandeessa. Ammoo yoo ati galuu didde manni kun cufaa taa'ee yaaddoon ilmaan keessatti hin dararamu. Yaaddoon fuudhee ilmaan keessatti firraa dhiisee deemee bobbaatee dalagachuu qaba. Akkasii daawwattoota keenya yoon dogoggore dhiifama naa godhaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.